Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa humna raawwachiisummaa hojjettoota mootummaa fi miti mootummaa cimsuun raawwiin hojii gama hundaa naannichaa sadarkaa olaanaatti akka ce'u taasisaa jiraachuusaa beeksiseera. Yuunivarsiitichi faawundeeshinii guddinaa tumsaa waliin waliigaltee walootiin hojjechuu mallatteesseera. Lijaalema Barraa. Mootummaa naannoo Oromiyaatiin kan hundaa'e Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa gama ijaarsa dandeettii gorsaa leenjii fi qorannoof qo'annoo irratti hundaa'uun humna raawwachiisummaa jaarmiyaalee mootummaa fi pabliik sarvaantii yookiin hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa cimsuun guddinni gama hundaa naannichaa bu'uura cimaa irraa akka dhaabbatu taasisuu keessatti hedduu gumaachuusaa pireezidaantii ittaanaan yuunivarsiitichaa Dr. Kookab Dammaqaa himaniiru. Yuunivarsiitichi dhaabbilee miti mootummaa naannicha keessa jiran waliin hojii qindoominaa hojjechaa jiruun faawundeeshinii guddinaa tumsaa waliin hojjechuu kan dandeessuun waliigaltee Finfinneetti mallatteesseera. Waliigalticha kan mallatteessan pireezidaantii ittaanaan yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa Dr. Kookab Dammaqaa dhimmoota waliin hojjechuuf waliigalanis eeru. Faawundeeshinii guddinaa tumsaa wajjin hojiiwwan misoomaa hedduu wajjin hojjechuuf kan waliigalle hojii qorannoo gorsaa leenjii ta'ee hojiin sagantaan irratti xiyyeeffatamu gender empowerment irratti waliin hojjennaa. Qorannoo tajaajila fayyaa wajjinis waliin hojjennu jira. Akkasumatti financial inclusion waliigalteen keenya kan qofa hojjechuu san ta'e gara fuula duraatitti waliin taane piroojektota gurguddaa naannoo keenya keessatti hojjechuutti ooluu danda'an waliin bocuudhaan piroopozaala dhaabbilee gurguddaa keessuun waliin hojjechuun keessa qaba. Yuunivarsiitichi guddina naannoo Oromiyaa gama hundaa cimsuu irratti hojii bu'a qabeessa hojjechuusaa himu. Kan sirna fooyyessuu ta'uu danda'a, hojimaata fooyyessuu ta'uu danda'a. Caaseffamaa fi gurmaa'insa isaanii ilaaluu ta'uu danda'a. Hojiirra oolmaa imaammataa qorachuu ta'uu danda'a jechuudha. Walumaa galatti dhimmoota kana irratti gaafa xiyyeeffannee hojjennu ce'umsa jaarmiyaalee mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti jiran keessatti hojii hedduu hojjetamaa jiru jechuudha. Hundeessituu fi hojii gaggeessituu olaanaan faawundeeshinii guddinaa tumsaa adde Leensaa Guddinaa yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa waliin hojjechuu keenyaan bu'aa hedduu arganna jedhanii kan abdatan ta'uu isaanii dubbataniiru. Hojii amma Oromiyaa Steet Yuunivarsiitiin hojjetu bal'inaan dinagdee biyyaa irratti dhiibbaa gurguddaa fidaa akka jiru guddinaaf misoomaa fi gumaachisaa baay'ee bal'aaf guddaa akka ta'e hubanna. Nutis immoo hojii wal fakkaatu uummata keessa hojjechaa turreerra itti fufnees immoo hojjechuudhaaf karoora bal'aa qabna wanta ta'eef muuxannoo isaanii riisarchii fi konsaltansiif kana qaban irraa hedduu buufachuu dandeenya jennee yaanna. Hojii bal'aaf guddaa hojjechaa jiru nutis akkasumadha. Kan amma hojjennu irraa immoo guddaatti bal'isuudhaaf karoora guddaa irra jirra wanta ta'eef isaan wajjin ammatti kollaaboreet gochuun baay'ee fuulduraaf nu gargaara kan jedhu abdii guddaa qaba. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa edda hundaa'e egalee sadarkaa waraqaa ragaa kennuurraa hanga digirii lammaffaa yookiin maastariitiin ogeessota adda addaa 60 ol barsiisee hojiitti kan bobbaasee fi yeroo ammaas barattoota 5,000 sadarkaa adda addaatiin barsiisaa kan jiruu fi sadarkaa digirii sadaffaa yookiin dooktarummaatiin sagantaalee 3 barumsa kennaa jiraachuusaas ibsa kennamerraa hubachuun danda'ameera.